Sigala kun hunni qabatu dide inde qabatu dide ke furra qaba kun koi kan ke furra qaba tawazagabi waraqaan kun hin jiran Congratulations obboleettii ya qaalii karaa gaarii dalagaa gaarii yeroo gaarii sifaatamu kashtu shummee mucattii Oromoo qaalii sabboontuu dubbisi kun maal jedha dubbisi Kottu si dubbisa congratulations dubbiyyee qulqulluu namaa imala gaarii sifaatamu kan guddina kan ittiin nama gargaartu sifaatamu siin jedha akka na boonsitu akka dalaggee jijjiiramtu abdii qabaa baay'ee maddee keekii si mura kophaan jira kottu abdii waliin sama Udalanchi kuni kan guddinaati kan jijjiiramaa kan nama kaameramaan irratti fataa qabeshi seeraan ergaa dabarfadhu abdii atillee waan dabarfattu jiraatte mucayyoo sun mucayyoo fakkeenya nama baay'ee taatu siigalee hinaaftuun isii mataa gadaa qabattu nama jijjiiramaa nama of jijjiiree maatii of jijjiiree fakkeenya shamara baay'ee akka taatu abdiin si qaba jabaadhu obboleettiitti kan bira deemaartus jabeessii dalagaa kan keetis fookasii itti godhii siin jedhaa dhaamsi obbolummaa si dhaamu warroota na bira dhaabattanii ishee irratti na gargaaraa tutta waan tokko baay'een keessan asumaan galatoomaa isiniin jechuu barbaada itti aansii immoo walumaa qabaadhaan wan isinii dhaamuu barbaadu just nama tokkoof yoo wanta wahii gochuu yookaaniif yaada akkas qabaatan nama meme wala kamu mal dan bazu jirtire mal kamu raya wanni bani ga jo kalau mau di mana lebih dari kan sedi wala lagi fanu miuti wala coba nih apa ya dari kan sedi wala lagi fanu murjajet temu jayon dari kan sedi wala lagi nih wal kabaina Masya Allah. Fati. Asa ame benar sih. Kot. Berapa boleh kun? Fati. Kot daika sadi zina sah asik. Wanda macu berbadu jeragar wa masirabe airport ke sirabe sitti damacu berbadu amma saati kanatti saati gammachuu keetiiti malee saati man biraa sitti haasa'uullee miti yeroollee hin qabnu duraan sitti haasa'uuf ture. Nyaanni hin jiru as keessa. Galatoomii haasa'uu feetiif galata gurguddaa laal. Amma Thank you bareeda. waan haasa'uun qabu jedhi gaafuma achi keessee yookaan boru yookaan iftaa waliin haasofnaa amma qophii sii qabnumaan baga gammaddee baga imala kan kee yookaan yaada kan kee galmaan sii gahee waan jedhu waan si qopheessine takka anaaf abdiin si waliin qoodamuu fi gammachuu kee dhageesse beekana bilbilte Ayya. dhageesse kanaafuu amma Walumaanuu ilaalla inshallah. kanaafuu amma fookasii kan kee yaada kan kee waan si dhagahame afaan takkatti naa dubbadhu fi achi booda gara wanni kennaatti deemna gara si geggeessuutti karachaa'u siin jettuutti deemna. Yaa. Dhaga'uu jirtaa? Namaatu biizii si godhaara na fakkaata. Lakki biziin jiru bareedaa kiyya dhagee jira. Okay. Wanni hundinuu akka rabbi ati yaaddetti akka ati yaaddessiif haa ta'u karaa nagaa dalagaa gaarii nama amala qabeettiidhaati nama karooraa tahii dhaamsa dhiqqisuu si dhaamachuu barbaade. Dhagaa yaaddaa? Daqiiqaa takka amma akkana si dhaabee sitti haasa'uuf yeroo hin qabu atillee sa'aatii hin qabdu sa'aatiin nu jalaa dhiqqaate. Bakka amma manuma galteen siif haasofna congratulations baga gammaddee siin jenna anaaf abdiin amma waan hafe baga gammaddee weenaadha Saking gevin le wow.
Lubuye, congratulations. Wow. Congratulations, Sigala. Kuno hunni kabatu di deh. Inde. Apa tuh dia? Keke pernah kau aku. कोई करना है Keke pernah kau. Kita usah gabi. Orang kamu ini jam. Congratulations boliti tiya kali karagari dalaga Congratulations. gari sifatahu kashtukushum mutatti oromo kali sabon tu दो बिसी को मार जरा दो बिसी Kau tuh bisa. Congratulations lubiye kulkulu nama इमला gari sifatahu kan gudina kan itti nama gargaartu sifatahu sinjala akka nabon situ akka daladde jijjiram tu abdi kawa bagaimana manteke kisi mura koban jira ko tu dibeli Pertama. Congrats. Udah lanjut. कुनी Kan gudina kan jijjirama kan nama kameraman ini rot पता है क्या विषय seran Okay. erga da barbar bab dia tille wan ta barfatto jirate mutayu fakkinya nama baye tatu sigale ina tu isi mata gada ka batu nama jijjirama nama of jijjire mati of jijjire fakkinya shamara baye akka da to abdin si kaba jabatu oboleti si tambar de martus jabesi dalaga kan kidis ati jetta ilma nama asi diste fokasi dalaga kan ke irratti karora ke irratti koduda sigale waggaa shan biyya namaa kataa edhiisii atamma ji'a shanii dhattee jijjiirama waa waggaa shanitti hin agarsiisne namni agarsiisuu dandeetta yoo nama alaamaa taate. Dhageesse jettee namaa dhiistee karoora qabaattee alaamaa qabaattee gaafa jette makiinaa miti lubbuyee makiinaa miti waan makiinaa olii waan kamu bitatuu hin dandeetta. Waan san qalbii kan kee keessa fudhadhu. Okay? Osoo ilmi namaa hin dandeettu siin jedhu osoo miqqanyaan baay'een si jirtu osoo hinaaftuun baay'een si jirtu ati bakka milkaa'inaa kee geetta. Ilmi namaa immoo gaafa gufuun qabaannee bakka hojii ga'uu hin danda'u. Ati waan ittiin dhaadattu qabaachuu qabda. Maalidhaa wanni ati ittiin dhaadattu warroota si cabsan akkasinaan jedhaa turanii mi'aan akkana jettee itti agarsiisuu qabdi. Siigalee akkasuma namni leenca gaafa taate yoo sareen sitti hin iyyine bakka deemtuuf san hin beektu. Already gaafa leenca taate ati mul'ata qabda. Sareen akkuma iyyiti ati immoo leencuma taate itti fufta deemsa kee imala kan kee siigalee. Kana waan taateef of deebitee gad deebitee saree san hidduutuu hin qabdu. Sareen ni dutti ati mul'ata kee irra jabaattaa jecha. Kana waan ta'eef namni mul'ata illikii namni gaafa qabaate gaafa xiiqii qabaate nama ebaluun akkana hin taatu ebaluun maraattuudha ebaluun fayyaan qabdu kuni akkana kuni durriyyeedha kuni jinniidha kuni maalidha osoo jedhan tahanii waa'ee makee haasaan ati immoo mataa jara gaggaragarchuu dandeetta. Maalidhaan jechaan osoo hin taane gochaan naa hubadhu waan tana dhageessee. Meeqa gama soo qabdu saree meeqa soo qabdu miqqanyaa meeqa soo qabdu miqqanyaa san mataa gaggaragarchuu ka dandeettu ati dalagdeeti malee haasoyiteeti miti. Ekeleen akkana ekeleen jinniidha ekeleen maraattuudha haasiin jedhanii ati maraattummatii keessan hin beektaame ofitti ani maraattuudha jedhi mul'ata kee irra cimsi. Miti makiinaa miti maalii bakka yaadde ga'uu dandeetta. Okay? Uffata gaarii uffatte wayaa gaarii makiinaa gaarii mana gaarii keessa jiraachuu hin dandeetta. Yoo jecha namaa dhiistee karoora kee irra jabaatte jecha. Ergisa addunyaan tun isii galee addunyaan tun immoo nama carraaqateef qofa. Okay? Abu Murad. Thank you my bro. Kanaafuu jajjabaadhu si jabeessiti immoo Oromoonii si bira dhaabatti nuti waan jirruun si bira dhaabannaa wal bira dhaabannaa wal jabeessinaa. Rabbi yaada muraada keellee si haa guutuu kenna maraanu haa guutuu siin jedhaa qashti kushummee. Kanaafuu fiiwucharii wanni san maaliif sirraa gabaabse beektaa? Yeroo baay'ee sitti hin fudhatu ati yoo qalbii qabaatte ji'a takka ji'a lama keessatti haadha jijjiirama haadha makiinaa haadha waan barbaadii taataa jecha. Tamaam? Wal dhageenyam? Ala habibi. Wal dhageenye lubbu. Ani immoo gaafa takka anillee ati makiinaa kan kee keessa teetti akkana yeroo ashkarakkartu si arguu fedha.
inshallah. Okay? Inshallah ya rabbi je. Yootee laayivii seenuu dandeenya. Kanaafuu isin nama kudhan irratti sheer koppiliin godhaati namni haa dhufu yaada qabdu isinillee isin irratti himtee yaa akkasitti geeggeessaanii jecha sa'aatiin isin qabdullee sa'aatii muraasa kana waan ta'eef akkasii kinu ukkoo yoo mul'atte man rakkoo qabu. Mee abdii culullee faarra sheer godha fatii faarratti fatiin ammoo tiktookiin isaa hin adabeeni dafa taasise kotu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata fitri ummata jaalalaa jirtu jajjabaattu nageenya keessan bakkatti sun haadha qabu siniin jedha. Ati kanaa miti mee haasoo itti mijattii ta'e isheen Ummata faqirii ummata jaalala mana jibbaan bahe. Akkamitti jirtan jajjabaatan isiniin jedha. Akkana asoo kawaanyu ka horo jedhani asoo sitti kolfaan akkanatti guyyaan kee ga'e kino boolee keessaa boolee seenuuf deemtaa jecha waa odees nama jedha. Wallaahi dhugaa dubbachuu fi fatiinillee mucattii tana faana dhaabatee jajjabeessee hordofee paaspoortii baafachuu isirraa chaalenjii ulfaataa ni beeytanii porosesii Itoophiyaa keessaa godhachuu hagam akka ulfaatu yaa sammara keessa iyyuu tartee guyyaan kuni guyyaa Itoophiyaa keessaa isin kara biyya ambaa deemtu godhee fatii fi